kaa'uu qabdan yeroon isi ammaa jechuudha. Yeroo sirni kun shiifatee gartee haga humna qabu hunda uummatarra fayyadamu jiru. Milishaatti ijaaree, poolisiitti ijaaree, maalitti ijaaree sigale. Yeroo gartee sirni kun uummata Oromoo cunqursu jiru kanatti yeroo kaayyoof akeeka Oromoo galma ga'uudhaaf gangalachaa jiru kana abadan galman gahu jee gartee diinni gartee qiyaamaa nu kaa'u jiru kanatti yeroon isin gabbaatanii uummata keessanii kallattii keessan yeroon isaa amma ka'e lafaa tokkummaa keeti. Arra gartee wanni sheeyxaanni kun tuffate ummata taayyeen bakka bu'ee sani. Arra gartee bakka bu'aa keetirra wanni saalfii takka malee ajaja dabarsee yoo waggaa 11 murteessuu baattanne ajjeefamtan jee abbootii murtii hunda sodaachise. Sigale inni ajaja kanarra dabarseef akkarra murtaa'u godheef tuffii ummata inni bakka bu'eeti. Oromoon Hacaaluu Hundeessaa du'e iyyitanii ustan. Battee Urgeessaa du'e iyyitanii ustan. Abdu Jabbaarii du'e iyyitanii ustan. Osoo Jaawar Rabbumaa baase malee gaafas ajjeesaniis wallaahi iyyitaniituma ustanii. Gatiin isin qabdan hin jirtu jeeti gartee qaallichi kun akkatti isin tuffate. Arra hayyoonni keessan gartee saalfii takka malee faarsee bulaan Finfinnee handhuura Oromiyaa taa'ee qabsaa'ota keessan warra gartee jijjiirama kana fidee goy OPDUmaa gabrummaa wayyaanee jalaa baase kana ichi ciisee gibira isin kafaltaniif nyaachaa gibira isin kafaltaniif faarsee bulaa nyaachisaa sigale hayyoota Oromoo arrabsiisaa jira jechuudha. Mindaan bar faarsee bulaa ba'u bar gibira ati kafaltu bar. Mindaan gartee raayyaa ittisaa khasirashan kana bahu gibira ati kafaltu raayibar. Beeyta akkasi. Abbaan aangoo sii bar ummataa bar. Sigale. Arra gartee poolisoota ati gibira keetiin kafaltu qabsiiseeti bakka bu'aa keetitti taphachiisu jira jechuudha. Bakka bu'aa keetitti taphachiisu jira jechuudha. Taayyeen bakka bu'aa ummataati jechuudha. Ummata tuffate malee taayyeen gartee hujiisaa wanni inni dubbate dalagaasaati jechuudha. Ummataatu gartee rakkoo teenya nuu dubbadhu, dhumaatii teenya nuu dubbadhu, nagaa dhabame nuu iyyi gartee je'ee ummataa bakka buufate. Bakka bu'aa caffee Oromiyaati jechuudha. Sigale. Kana dubbachuun hujiisaati san gubbarraan ministeera nageenyaati jechuudha. Nageenya lallabuun hujiisaati jechuudha. Sigale. Nageenya lallabuun hujiisaati jechuudha. Akkamin nagaa lallabdaa jeeti warra nagaa lallabu hidhee sigale. Warra gartee nagaa hin beeyne Oromoo miliyeenaan buqqaasuu ture akka abdiillee faa badhaasu jira jechuudha. Sigale. Tanaafi gartee qeeroo hayluu gonfaa dhiyoo tana deemuus obboleeyyan lameen idduuf nageenyi haa bu'u. Obboleeyyan lameen wal ajjeesuun haa dhaabbatu. Haa yabata boo. Warra juusan waajjira jaaraaf maaliif ergamtuu isaati jechuudha. Isarraa mindaa nyaatti qallaba isaa safaraafi halkanii guyyaa isa faarsaa oolti. Maqaa jijjiirrattee waan isaa sheer godhaa oolti. Bakka hin gahin hunda geessifti. Bilicii tana gartee biitii jijjiiramtee jettee dhaadheessiti. Gubbaan kun Oromoodha. Keessimmoo sheeyxaantichaa jechuudha. Akkammaa sheekotii wantaa tana sheekotii manzaraa tammaa jimaan haraami. Faraqataan ijoollee tana Suudii tana wal fichisiifti. Faraqataan gartee jimaan haraami jetti. Oromuma ajandumaan akka gartee Oromoo wal nyaachisu kun idduun dhabame. Mee warra jimaan haraami juusan murtaddii deeggaruun haraami moo alaalijii gaafadhu. Abiyyi isaan halkanii guyyaa salfii dura dhaabbatanii sagadanii du'aa godhaniif kun murtaddiidha jechuudha. Sigale. Murtaddii deeggaruun haraami moo alaalijii gaafadhu. Nama dhiiga namaa gannaqeef du'aa godhuun haraami moo alaalijii gaafadhu. Nama ajjeesuu nama ajjeesin jettee gartee dura dhaabbachuun suwaaba moo sunnaadha jii gaafadhu.
hin beekanii jechuudha. Qushaashni gartee imaamata marattee akka waan sheekaa if fakkeessite sheekotiin manzara guyyaa dheeraa hiltan ooltii jechuudha. Hudduu beera gartee kanaa laaltee gartee maashaa Allah jettee areeda harkisaa ooltii jechuudha. Areeda korbeeyyii nu qabdu ta'a. Waan akkanaati isa bira sheekotiin. Waan akkanaati ta'an gorra dhufte. Sheeyni aadaa beeku, shari'aa beeku, safuu beeku. Sigale. Quraanaa fi hadiisa rabbii kana dhugaan gangalchu muka jalaa beelaan gangalataa jira jechuudha. Sigale. Kijibduu fakkeessituu ilmaan isaanii gartee kaan Ameerikaa, kaan Awustiraaliyaa, kaan Kanaadaa, kaan Dubaay, karraa jalee sheekotii manzaraa ilmaan isaanii Dubaay baratu jiranii jechuudha. Qushaashota kana. Achi tetteessee immoo afaan daddaabdee maarreen haraami. Miitirkishoon haraami jetti sigale. Saniifuu Oromoon tiyya kanaa jecha wanti illee kennitee walin dhabin jimaa tana dhiisiiti jimaa wahii saraameessuu hin dandeessu Qaadiree Nabiyyi sheekotiin manzara wahii saraameessuu hin dandeessu wahii salaaleessuu hin dandeessu jechuudha. Sheekummaa isaanii irraa mulqinee jirra jechuudha. Sheeka jechuun ka ummata isaatii dhugaa dubbatu, ka ummanni isaa beela'u wajji beela'u, ka ummanni isaa rakkatu wajji rakkatu, ka ummata isaatii sagalee ta'u, ka sagalee rabbii san osoon hin jijjiirre, murtaddii rabbiin mataa irraa darba jee dhugaa himu, ka sabaaf hadoodu, ka gartee nama biyya balleessuuf irraa balleessuuf hojjetu malee, ka gartee garaan isaa guutamnaan na nyaate huddu nyaate maal naa dhabdi sigale kajuu kun sheeka osoon hin taane Qaadiree murtaddiiti jechuudha. Tanarraa wanniin komantii godhee amma warri jimarraa dubbadhu maal jettan sigale anna biratti sheekotiin manzaraa wayii salaaleessuu hin dandeessu wayii saraameessuu hin dandeessu jechuudha. Ifiifuu haraam nyaachaa jirti, haraam uffataa jirti, haraamiin faalamtee jirti jechuudha. Namni murtaddii deeggaru, namni nama dhiiga namaa dhangalaasu deeggaru, namni nama gartee miskiina boochisu deeggaru, miskiina sanii namni daqiiqaa takkaaf sagalee hin taane gabbahee jimaan haraaminaan jedhu rakkaba. Namni miskiinni kun maa du'a miskiinni muslimaa kun lubbuun mu'miniina takkaa lubbuun nama tokko abarra qaalii jee rabbiin maaliif namni kun ajjeefama namni takka afaanii baafatee hin jiru waa'ee jimaa uggii haraam isin jee ati may kana sheeka jettee deebii kennitaafi sheeyxaana mataa baltii kanaaf sigale kanaaf kana sheeka jettee dubbatta sheekotiin akkana jetti sheekotiin maarreen haraami ifiifuu haraam yaa'u tun maal keessa jirti tana dubbatta nama murtaddii salfii duraa dhaabbatee du'aayii godhu nama mujrima nama fixuuf dhaabbatee du'aayii godhu garaa isaatii jecha liqimsaa isaatii jecha hay bobar nabi Muhammad alayhi salatu wassalam bar warri Qureeshii bar dahaba waan barbaadde sii kennina angoo barbaadde sii kennina wahuma himtu tana nurraa dhiisi jennaan bar osoo aduu tana harka kanarra kaanii ji'allee harka kanarra naa kaanii hin dhiisu jee bar amantiisan qabanii jarri kun amma ergamaasan jala yaa'u jiranii jarri kun warri garaa isaanirraa guddachuu dadhabe kun sheekotiin hiltantun sheekotiin hudduu beeraa biyya aangorra guuratee kana eegaa oolte maashaallah jettee gartee zuhriin itti qadaa'utun osoo isiin dabbaa kana laaltu yoo kana laaluu baanne abiyyiin nutti aara jetti sheeyxaantichi keenya nutti aara jetti tana ammaati tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti tuwwaa haraameessitee tuwwaa halaaleessiti akkuma abbaa gadaa abbaa hudduu jennee dhiifnetti abbaa durgoo jennee dhiifnetti sheekotii Qaadiree sigale Qaadireen qushaashni maqaa sheekaatiin daldaltu
sigale qushashni tun gartee ummata bakka hajji jetteeti bar ummata irraa maallaqa fuutee ummata folloysu jirti bar ummanni arra hajji kuma 740 eenyu baasee dhaqamee naayim sigale mee eenyu baasee dhaqa isaan maallaqa kana fuudhaniiti shayxaanticha isaanii kennanii shayxaantichi durooyin bite ilmaan muslima irra darbaa jechuudha wallagga keessa namni buqqee ilmaan muslimaati takka gabbaate sagalee taate jimma keessa namni rakkachuu jiru ilmaan muslimaati takka gabbaate sagalee taate arsii keessatti sheekha imaama masgiidaa guddaa ajjeesanii akka namni tokkochiin fuune waraabeessa nyaachisan sheekotiin har'a gartee maarreen haraami miitirkishoon haraami jettu tun takka gabbaatee sheekha sanii sagalee taate maaliif sheeni sun sheekha dhugaatii jechuudha sheekha akka ergamaa keenya irratti quraanni bu'ee fi hadiisa ergamaa keenya sirritti ozoon itti ni daane ozoon irraa hin rifne oofuu jechuudha sheekha garaan hin binnee jechuudha sheekha dhugaa kaniinaan gartee ummata isaatii wajji beeltii gangalchuu jirti siin juusanii jechuudha amma tanaa jimaa halaalchee jimaa haraameysa tanaa jimaa haraalchee jimaa haraameysa meenaayim jimisi haa godhu mee tanaaf deebii kennitanii mee rabbi sodaadhu namoota garii keenya afaaniin ajaa'iba as keessa jirtanii na laalu jirtanii keessaan na dhuftanii jimaan akkana ta'e maarreen akkana ta'e hay kanneen warra qaallicha shayxaanticha kanaa wajji walii galee akka jimaan harargeen gurgurame akka ummanni harargee hiyyoom akka ummanni harargee lafarraa dhumu hararge ummata harargee jan tokkootu as ture jedhanii seenaadhaaf xiqqoo booda akka nu himan shayxaantichaa wajji dalagu jiru jechuudha sigal sheekotii manzararraa shee amiini biroo kan ati jetturraa eegalii sigal sheekotii ganda birootti quban qabin isarraa eegali cufti sheekotii manzara sheekummaan isii ummata miskiina bakka buutu jechuudha sheekummaan isii eenyu bakka buuti abbaa aangoo abbaa maallaqaa abbaa durgoo kafaluu danda'u abbaa xayyaaraan isaan oofuu danda'u abbaa xayyaaraan gartee hajjii isaan geessu umraa isaan geessisiisuu danda'u kana bakka bu'anii jechuudha kun maal si halaaleysa maal si haraameysa naan ifiifuu haraam deemu mee haraam deemurraa halaalii fi haraamati eeggattu maali mee naan keessaan dhufanii sheekha sagalee nuu ta'e akkana jaanii mitirkush arraaraan sitti me'an akka jimaa gartee walii galanii sirratti hojjechuu jiran akka ummata harargee dhabamsiisuu deemu qaallichi diinni harargee guddaan shayxaanticha daafloos kana jee arraaraan sitti hime kana jee arraaraan sitti hime kana ol mee isinittiin diree uffisamoo mee maaliin godhanaa hime meenaa hime ummata kee ajjeesu jira ummata tokko hoggii wanta gootu ni hiyyoomsita hiyyoomsee gibiraan gidirsee manarra diigee meemma bakka mana diigansa bakka takka waan isa mee wanni isaan jaaran maaltu jira karaa kanarra ifaa dadhaabanii way harar numa tolte jan mana oromoo miliyoona meeqa diiganii beek ifaa billicii kana dhaabaniiti way harar numa tolte way dirridawaan numa tolte sigale mana miliyoona meeqa baasuu chi diigamee beekan ifaa tokko chi dhaabuudha ifaa chaayinaa tokko ka billi chi dhaabuudha sigale mana meeqa diiganii jechuudha muslima meeqa ala baasanii boochisanii jechuudha quraana meeqa ibidda roobatti roobsisanii cicciramee quraanni sagaraa keessatti haramee jechuudha sheekotiin manzaraatun kanaaf sagalee taate guyyaa ummanni keenya rabbi sodaadhaa jimaan kun yoo ummatan fayyenne waan ummanni kun itti ilmaan guddifatu takkaa warshachi dhaabdaaf takkaa dalaga bantaaf waan gartee bakka jimaa kana bu'ee ummanni kun dalagachuu danda'u naggadachuu danda'u itti godhaafi suuta suutaan akkasi kuchiifta osoo
mootummaa sammuu qabu duriyyee gaarbeja wasaaqa qushaasha osoo ta'uu baatte si galee waan gartee naayoloojii takka hin qabne osoo ta'uu baatte si galee fiddeeti dargaggoota kanaaf dalagaa bantee mana barumsaa kana gadhiiftee kun haa baratu kun warshaa tokko fiddee takkaa warshaa daabboo haa ta'u takkaa warshaa waan fedhee haa ta'u fiddee ummata kana dalagaan biizii goota akka isaan hin qamaane akka isaan irraanfatan dalagaa kana nayixaa jechuudha. Namni bakka dalagaa tana dhuftanii warshaa kana keessa dalaydan jimaa qabattanii dhufuu hin dandeessan jetta namni irraanfataa dhufa namni galii harkannaan jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Jimaaf irraa dhiisaa dhufaa jechuudha. Akkasis silaa namni akkanumatti gartee ummata irra jenosaayidii ummata guutuu fichisiisu jira. Takkaa isaanii ummanni keenya waan itti mataa qabatuun qabu mootummaan kana godhuun qabu jee sheekotii manzaraa tanatu dura dhaabbattu gartee ati hin jirtu jechuudha. Boorabbi oliin isaa adeemu diina ol qabee maarree ol qabee miixirqisha ol qabee siin ja'a. Mee diina maal qaba? Diina barka ol qabe ijoollee kiristaanaa, ijoollee muslimaa, ijoollee waaqeffataa tagartee daawun wayyaanee jettee bakka takkatti awwaalamte sanii bar. Sigal. San barqee yeroodha ta'u ol qabdee bar diina rabbi.